Ispeenitti dhaabbanni gaazexaa ABC jedhamu qajeelfamoota tatamsa'ina dhibee koronaa ittisuuf islaamummaan lafa kaa'ee dinqisiifate. Abbaas Nal Islaam dabalata qaba. Addunyaan sababa vaayirasii xiqqaa ijaan hin mul'anneef gaaga'am guddaa keessa seentee raafamuu jirti. Biyyoota fi hooggantoota akka muummichi ministeera Ingiliiz Booris Joonson faattuu kan qaroomnuuf hin jedhutti vaayirasii xiqqaa kanaan kokkeen qabamee sireer ciisu jira. Muummichi ministeera Ingiliiz Booris Joonson duulna filadhaa kanaan dur geggeessirratti barsiisni islaamaa biyyoonni muslimaa qaroominna amma addunyaan irra geesse irraa akka hin geenne of duub deebisee jechuun islaamummaa qeeqe. Faallaa kanaatiin dhibee vaayirasii koronaa kan amma addunyaa gargirsuu jiru kan muummichi ministeeraa Booris Joonson kokkee qabee lafaan dhahe kanaaf dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n barsiisa islaamummaan barkum tokkoof 400 dur dhibee daddarbaa ofirraa ittisuuf barsiisaa jiru akka furmaata kaa'e. Gaazexaan beekamaan ABC jedhamu kan biyyi Speen kan yeroo ammaa biyyoota dhibee kanaan raafamaa jiran jidduu taate keessatti maxxanfamu. Maxxansi isaa Apiriil 3 2020 irratti Nabi Muhammad ulfinni sammuu fi waan iimaanaaf barbaachisu sirriitti beekaa jechuun dhiyeesse. Itti da'uunis naannoon Nabi Muhammad tur bakka awaamaatti uummata katabee dubbisuu hin dandeenye keessaa bahe. Ammoo dhaamsi isaa hanga ammaatti bu'aa qabeessi hin dulloomnee fi kan yoomiyyuu yeroo eeggate ta'uun nu ajaa'ibsiisa. Keessattuu dhukkuba daddarbuu wal qabatee waan barbaachisu mara takka takkatti laf kaayuun isaa beekumsi guddaan ispirtuu hubannaa jechuun gabaasi. Mootummaan Saawudii barana salaata tarawiyaa masjidatti salaatuun shakkisiisaadha jedhee tamsa'inni dhukkuba koronaa Saawudi Arabiyaa keessatti guyyaa guyyaan kan dabalaa jiru yoo ta'u sababa dhukkuba kanaatiif salaanni tarawiyaa masjidatti salaatamuun shakkisiisaa ta'uu ibsamee Usmaan Abdullatiif waan qindeeffate qaba. Mootummaan Saawudii barana salaata tarawiyaa masjidatti salaatuun shakkiidhaa jedhe. Dhukkubni koronaa vaayirasii weerara isaa yoo dhaabuu baate Saawudiitti Ramadaana baranaa salaata tarawiyaa fi tahajjudaa masjidatti salaatamu dhorkuuf kan dirqaman ta'uu ministeerri dacwaa fi irshaad Muhammad Aqiil ibse. Ibsa Apiriil 11 bara 2020 bahe kanaan masjida kabajamoo lamaan haramaa fi nabawiittis koreen dhimma kana hordofu dhaabbatu ministeerichi ifoomse. Itti da'uunis tarawiyaa fi tahajjuda musliimoonni bakka takkatti walitti dhufuun salaatan. Kun ammoo dhukkubni kun akka faffaca'uuf sababa ta'uu mala. Ogeeyyiin fayyaa walitti dhufeenya hawaasaa yeroo tanatti kan hin barbaachifne ta'uu waan dhaamaniif nulleen kana qalbisnee irratti ni hojjannaa jedhe. Yeroo Ramadaanaaf guyyaan muraasni hafu kanatti odeeffannoo tana dhagahuun muslimatti hedduu ulfaatti. Ta'us haala jiru irratti obsanii Rabbi galateeffachuun waan mudatan Rabbiitti herregachuun gaariidha. Ji'a Khute jechuunis Maarch 18 bara 2020 Saawudiitti weerara dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuuf hay'atu kibaaril ulamaan salaanni jamaa fi jumaa akka dhaabbatu murteessuun isaanii ni yaadatama. Hanga ammaatti lammiileen Saawudii dhukkuba koronaa vaayirasiin qabaman nama 4,400 ol gahanii jiran. Kanarraa ammoo namoonni 60 ol addunyaarraa godaanuun dhagahame. Gamtaan waraana Arabaa lola Yemana keessatti geggeessaa jiru yeroodhaaf dhaabu beeksise. Gamtichi addatti dhukaasa dhaabuuf kan murteesse dhibeen vaayirasii koronaa Yemana keessatti babal'ataa jiraachuun oolu shakkii jedhuun ta'u gabaafameera. Gabaasa odeeffannoo kanaatiif Abu Bilaal Huseen. Gamtaan waraana Arabaa lola Yemen keessatti gaggeessaa jiru yeroodhaaf dhaabuu beeksise. Gamtaan waraana Arabaa Saawudii fi Emireetiin hoogganamu duula waraanaa Yemen keessatti finciltoota Huusii irratti raawwataa jiru torbaan lamaaf addaan kutuu beeksise. Dubbi himaa waraana gamtichaa Koloneel Turkii Almalikii eeruun ejensiin odeeffannoo Saawudii akka gabaasetti gamtichi addatti dhukaasa dhaabuuf kan murteesse dhibeen vaayirasii koronaa Yemen keessatti babal'ataa jiraatu hin oolu shakkii jedhu wal qabatee to'annoo tamsa'ina vaayirasichaatiif haala mijeessuuf ta'uu beeksise. Dabalataanis gareen Huusii waamicha UN fudhatee dhukaasa dhaabuun gara mariitti akka dhufu gamtaan waraana Arabaa gama isaatiin qophii ta'uu mirkaneessuuf kan yaadame akka ta'e ibsame. Haa ta'u malee gareen Huusii hanga ammaatti yaamicha kana ilaalchisee wanti jedhe hin jiru. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaarees torbee dabre guutuu addunyaa keessatti keessumattuu Yemen, Suuriyaa fi Liibiyaa keessatti gareewwan lola irra jiran dhukaasa dhaabuu weerara dhibee vaayirasii koronaa ittisuuf carraaqqii godhamu akka deeggaran gaafatee ture. Odeeffannoo birootiin ammoo miseensonni maatii hooggantoota Saawudii 150 ta'an vaayirasii koronaatiin qabamuu gaazexaan New York Times gabaase. Akka gabaasa kanaatti qondaaltota ol'aanoo vaayirasichaan qabaman jidduu bulchaan Riyaad Feesal bin Bandaar bin Abdulaaziz keessatti argama. Kanuma hordofuun mootummaan biyyattii hospitaalli beekamaan Malik Feesaliin moggaafame kana booda dhukkubsattoota biroo akka hin keessummeessinee fi haakimoota ciccimoo biyyattii keessatti argaman garasitti fiduun akka of qopheessu kiibxata dabre ajaja baasuu ibsame. Tamsa'ina vaayirasichaatiin wal qabatee of eeggannoof jecha Malik Salmaan masaraa naannawa magaalaa Jiddaa qarqara galaana diimaatti argamu keessatti kophatti hordoffiin kan godhamaafii jiru ta'uu gabaasichi ni addeessa. Haaluma wal fakkaatuun dhaaltuun gonfoo Muhammad bin Akkam jirtan yaalmaan Oromoo nageenyi fiyyaa qilleensarraan bal'eessinaa dhaqqabuun jedha. Anyway, reefuma tana dubbii galaana nyaatti akkan dhagaheetiin takka isinillee baraaruuf takka rakkoo jirullee isinumatti muufan dhufee jedhee
gaafa kamsaa hin gadda jechuudha intervii warra bultuun irratti dubbii tokko intervii kiyya eer godhanii turanii. Sani booda nama tokko qofa intervii godhanii amma websaayitiin feesbuukiin jira haak godhame. Anillee isinitti himuun qabu eenyutu kana duuba kan jiru. An nama arrabsillee hin qabu mootummaa arrabsillee hin qabu personal intervii irratti ilaalchuma kiyyaan dubbadhee rakkoo uummata Oromoo dubbadhee irraa. Anyway, bultuun miidiyaan kun dhiyoo kana as dhufee jedhee erga dhufee garuu hojii guguddaa hedduu namoota adda addaa walitti fidee sagalee uummata keenyaa ta'ee jira. Kanumatu akkana fakkaatutti mootummaa sodaachiseetiin ija keessa galcheeni akka faranjiin jettu the last straw akka jedhan sani amma carraa ta'ee maybe dubbii ani haasa'e santu godhe natti fakkaata akkasnaan jedhanillee marattuu ammoo nanas bahee fi waa lamaaf tokko rakkoon sun jiraachuu bultuun broadcasting service Facebook jira wal himtanii haak ta'ee jira wanna qaam wan taane peejii jiraarra kaa'anii jiranii tokko maqaa jiraa barreessuu fi lammata ammoo nama peejii sani scroll godhaa isin ijaa jedhanii akkas godhee akka wan infection isinitti illee kompiitara keessa yookiin telefoona keessan balleessu waan ta'eef peejii san maaloo hin dhaqina irratti scroll godhina peejiin sun ammaaf mootummaa saamtuudhaan fudhatamee jira jechuu barbaade. Inni lammataa ammoo Facebook irratti kaampeen godhuu qabna. Beektota wajjin warrillee dubbatu jira. Anillee faana deemutti jira. Akka Facebookiin akkaawuntii kana miidiyaan kun liigaalii miidiyaa rejister ta'ee mirga qabaa jiraachuu fi kanaafiyyuu kaampeen gochuun keenya isin gaafachuun keenya oolu saniifillee warra duuba hordofaa jedha. Maybe aniyyuu deebi'ee isinitti himeen jira. Maybe namni biraallee jira garuu akka beektaniif bultuun broadcasting service akka haak ta'ee warroota san faana deemu akka follower godhu jechuun miidiyaa san akka rakkoo irra godhaniif godhaa jiranii. Gara kaanitti deeboon deebitee jirti of eeggadha. Mootummaan xiyyeeffatee namoota adda addaa akkaawuntii jara haak godhuuf akka godhaa jiru amma dhagaheen jira. Sanuma isiniin jechuudha.